Kobboleessi keenya kun biyya keessa jira. Kanas bakka dhagahe hin beekon. Sababni inni hidhameef maaliidhaaf jechuu ka jedhuuti gartee isa warra qabee hidhetu beeka. Amma walumaa galattu hidhamuun isaa kun dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Sagalee ta'uun nurra jiraata. Sagalee ta'uun barbaachisaadha. Namni kun kaleessa Oromoo bira dhaabbataa ture malee danda'an nama qoodee. Sagalee ta'uu fi qabna. Ati biyya keessa jirta obboleessa beekaa. Biyya keessan jira boonaa. Ati yoom dhageesse akkamitti dhageesse? Har'a ganama bariinaa bilbilamee mubaarakiin hidhame dhugaadhaa hinaan jedhame. Qonnaan dhugaadhaa reena gaafatnaan dabarseen bilbile dhugaadha naan jedhani boonaa. Hidhame naan jedhani. Ani amma baay'ee laayivii irra ture as keessa tureetiin bahee waa'ee dhimma mata kana keessatti ijoollee qabdee wajjin kanarraa dubbataatiin turre. Marraa lama marraa sadii irratti dawwalamaatiin ture. Maal jedhee hojjetan irraa bahee ani deemsu argatanii jirta yeroon asirra jiru laayivii sababa san irraa bahee ture wallahi yoo xiqqaate marraa 5 marraa 6 irratti dawwalamaatiin ture. Irraa bahee gaafa ani fadhu aboonti akkanaas kun siin qaqqabne naan jedhan. Maal wanti akkanaa gurbaan akkanaa kana hin amanne ammallee kijibaa jechaanii ture suuraa kanas kaasanii suuraa hedduun irratti ergaatiin turan jechuudha. Suuraa jijjiiree isin mul'isuu danda'a. Irratti ergaatiin ture. Kanaafuu sagalee ta'aa fi gurbaan kun kaleessa uummata sagalee ta'aatiin ture waan inni irratti hidhame hin beekne naan jechaa turan. Kanaafuu uummanni keenya gadi bahee sagalee ta'uuf hin barbaachisaadha maaliif namni kun kaleessa uummata Oromoo gargaaraa ture uummata Oromoo bira dhaabbataa ture warra hadha biratti dibbame kanallee yoo taate kalee galata oolee fi jira. Dhugaa jirtu yoo dubbanne jechuudha. Warri hadha baga qabamee hidhamee baga akkas ta'e maali wanti ganaa walitti jaalachummaa barbaachisa. Yoo maalillee ta'e yoo maalillee ta'u taate namni kun nama kaleessa Oromoodhaaf galata oole nama Oromoo kaleessa fayyadaa ture malee nama Oromoo garteetiin hin miidhee miti. Hadda maali rakkoon hagana ga'e kun nama kana qabanii hidhamuun namni kun hidhatti darbamuun isaa yaalamuuf biyya maa barbaachisa. Yoo eenyullee ta'e maal jibbaan hagana ga'u jiru. Saboona irratti bilbilan tulla aleessa kami kana irratti bilbilu. Dhiira warri pirankii jettan dubbiin dhugaadha. Pirankii miti du'aayi godhaa fi rabbi haa baasu. Akkasitti pirankii miti dubbiin. Uummata keenya sheer godhaa akka koppiliinkii godhaadha koppiliinkii godhaadha. Yoo maalillee taatee la dhageeffadha. Infoormeeshinii tokko ni jira. Hundi keessanuu wallaahi waa hedduu dhagayaati jira. Dhageeffadha. Intaloo gaafa duraa takkanii yaadattanii miti eenyu maqaan isii intaloo sanii naa barreessaa jala kanatti mee. Intaloo gaafa asiin dura isa arrabsitu takka intaloo amaara moo maal intaloon sun mee naa barreessaa jala kanarratti. Sheer irratti godhaa isii illee naa dhuftu. Eenyu maqaan isii. Intaloo afaan amaariffaatiin banatti intaloo suuraa gurraacha irra kaayattee deemtu takka maqaa isii naa barreessaa mee. Tan gaaf duraa asiin dura guyyaa 2 guyyaa 3 dura isa arrabsaatiin turte takka. Roman no isii miti. Naa barreessaa aboo jala kanatti. Nalchi okay sin galcha rakkoon qabu. Harkaan koppiliinkii godhaa taaptaap godhaa. Bona tibisti galchi. Wayye. Salam alaikum. Alaikum salam. Turkitti dhammoo Itoophiyaatti dhanii? Laa Itoophiyaatti dhabe intaloo sadeen maqaan isii liilti moo'een jedhamtu takka intaloo suuraa gurraacha irra kaayate takka intaloo santu isiisee jiran amma liilti isaa. Maal maa? In beekaani kun akka liilti kun olaalu ijoollee liilti jechaa jirti liilti santu isiisee jechaa jiran gurbaamu. Ana raamee Turkitti qabamessa mana yaalaa deemaa jiru hin deemne mana yaalaa?
No. La mana yala indemne biye ke sarana nan kale sade ngadda kana nagarre kuno amma yogga daga mana hidati tirame de hida ke sijira nan jiran amma yogga formation wala Itoophiyaatti daga moo? lilti tiran sai intalo jedam funo intalo lilti jedam to isi mo intalo tan lilti fadan san mitira nan nimbe ko Ani ni wallahi la lilti- sura gurra cerra kaya nan jedani irratti share goda me Oof. sababa isini system ni la rabbi ra irratti share goda haaduf tuntalo afaan amaariffaa haasoitu takka tagaa suuraa isaa irra keessee haasoitu mallaqa kiyya maal jechaa turteedhan san isitu hiisiseera nam Maal ballees isin maal micoo suni bari. Yaa Rabbi fachu boona waasi gaaffaani. isi Ani waan turkitti hidhamessee gaafin qaba sirraani fachu. Ani turkiin deeme jetaka gadda gaafa shaanxaa baatanii deeman takka ani turkii deemani gaafa shaanxaa gaffaan takka turkiin deeme je. Fachu qooy ati gadda turkii deemettee viidiyoon hojjannee. no sheeka roobe kijibaa miti ani waan natti man isinitti maa jira malee jara kiyya dhageeffadha anama sababni isaa maali jedhee gaafa nama kun hoytana bilbilanirraa na baasanii gartanii miti liilti xinxiyoo oromoodha muciyyoo sun garuu afaan amaariffaa dubbatti Abdii yaa Rabbi dhugaa guyyaa. hiisiseeran sagaaf biraammaa bar ummata kana wallaahi lazi Heeboona, Turkiin beeboona deeme, biyya keessa deeme, caqafadhu waaqatu dhiinii boona dhiinii ati sobdaa dhiinii sheekaroobee biraa uffaa Itoophiyaa jira sheekaroobeen achi jira. Ati bakka ati jirtu uummata sobee Qalbaanii bilbilaa nutti sitti aanan jalaan qabe. Gaafa kaan atini gaafa kaani ganniin maalii taate ganniin duute naan gattee mataa dhukkubsaa ooltu sana atini sobdaa. Amma sobanii tooftaa birrii teenya eeggadda qooy eeggadda birrii teenya. Angaabsanillee yoo taate jedhu dhageeffadhu. Fachu arge bonitti koy way sigafada engadda boonyee hirqinee anillee dubrummaati yan kenna namaa jee leenca tokko buusee fi hunduu itti urgufatee deemixmaaxii itti dhabee namni hunduu birrii irraa guurratee wannoo deema jennee turkii ergina jennee ana turkiitti hidhamee se'ee waraaba manni hidhaa mana turkii fakkaata yu mana Itoophiyaan mana hidhaa isaa fudhati kan akkanaati fachuu amma immoo tooftaa baafataniiti akka nu irraa gadi buunuudhaayi hidhamee. Maal balleessa hidhame maal goote lilikiyaa isiti lilikiyaa niitii isaati moo niilikiyaan maal abbaa akka ta'uufiiti micaawwanan gaafadha micaawwanan beeka maal abbaasi akka ta'uufiiti si jammarsiin fachuu amma tooftaan gorkaa baasuufi hissobdi micaawwan birrii nyaatattee viidiyoo maxafaxxafti maleedha oduu waan akkanatti tiktokiin haasaanii nama eessisanii wallaahi laazim hin jedhin boona dhugaa rabbii. Aboo dhugaa siin jedha boonta loon fayyaan qabu. Wallaahi laziman soban dubbadhu waan naan jedhan waan dhagaye dubbadha malee hin jechuudha. Lubbuu siin jammalee sobanii ati mee dhuguma jette bar ati dhuguma waa siin jaan himta bar garuu hin kijibanii si jechaa jira bar. Obsa galatoom lubbu. Hin sobanii obboleessa koo tara gaaggayetti. Isaan amma tooftaa birrii ombaa nyaata san nurraa baafachuudha fi amma immoo hin hidhame jennee sagalee taanaaf. Yaa ol golloo barillee animaa birrii biyya guuratee deemiin yaa hidhanii maa rakkan hireenu. Akkamitti Intal takkittiin akkamitti hiisifti si jammar? Nanti bari dhugaadha jala bu'ame. Dhugaa miti obboleessa koo saba yaa golloo banii. Dhugaateenya golloo banii. Amma beekaan biyya keessa nama biyya jiru kunoo innis quba qaba. Ani jechuun waan irra dhaabadhee dubbadha malee akkanaan nama dubbadhuuti miti. Intala gurraattii san taliilti jedhanii isii irratti sheer godhaa fidaa isi namni isiise quba qabdii jedhanii. Waan isin isiftee maaliif akka isin isifte hin gaafattan isin ilmaan Oromoo waan quba qabdanii intaloo san irratti sheer godhaa haa dhuftu. Sheer godhaa irratti sheer gootanii yoo isin dhufte hin gaafattani. Isin hojii isiitis taatu hojii kiyyatti. Hojii kiyyaa miti jettus hojii kiyyaa miti jetti. Sheer irra godhaa waama. Yaa Rabbi sheeritti godhaamee fachumeera jala hin jirti sana fida. Sheeritti godhaamee. Yoo barbaanna miti. Ishee yoo barbaanna miti. Yoo dhufte. Sobanii rakkattanii. Naffidaa qooyi amma fidaa. Namni tokko kilmaa tokko hin jedhu illee dhageeffadhu tigis. Namni tokko kilmaa takka isin hin gahu. Garuu ni beeyti isiidha namni isise jedhani dubbii kana isii irraa baran afaanuma isii irraa dhageenyaa. Micaayoon si jammar micaayoon Oromoodhaaf si galaa micaayoon deeggartuu Abaawot Habibi. Mucaalaa deeggarti abaawoo micaayoon garuu isii wanti siin aarte fi maa uummata keenya sobaadha bakka duraan ani gadda seenetan maal akka ta'uuf akkas goota jennaani
inni maaliif ummata sobee birrii irraa nyaata? Maaliif ummata sobee birrii gurrata? Warra maaliif biyya galee fiilmi hojjeta? Galee maaliif zimjeen teenye maal akka ta'uu fi joonileetti moo jooniyaal jeesanii irratti maaliif eengadda inni taa'ee leenca meeqa kadhachaa fi oolee maal akka ta'uu isa irratti hojjeta viidiyoo jetteeti micoo kan aarte. Sini galee. Naffidaani amma isiyaa. Leelti jara kana hojii raatte laakota tokko afaan Oromoo beektisa. In dubbattu malee gittim gootee beetti gurratti. Leelti jala kana hojii raatte laakota tokko barreeffadhu. Abooti bittiimi ka afaan Oromootiin wal qabaatu. Afaan Oromootiin wal qabaatu. Gurbaan kun namaa galata oole malee galata namatti oole malee wanti inni hidhamuuf hin jiru wanti qaalittiin tuniisiftuuf illee hin jiru. Ni beektii si tuisisee jechaa jiranii ol dhuftee haa dubbattu irratti ishee godhaa leelti intala profaayilii gurraacha irra kaattu san Oromoodha jedhanii garuu Oromoo natti hin fakkaanneen namni Oromoo ta'e Oromoo irratti ishee akkanaa kan hin ta'u Oromoo irratti ishee akkanaa kan Mubaarak nama meeqa kuma meeqa irratti ishee ta'e boona maal inni maaliif ibame rabbi isaa fayyisu jennee imimmaan gannaqnee wajjin raafamaa ollee ati barii barraaqatiin teessee balbala banattee kadhattaa ummanni madadeen handaarii kadhannee wallaahi jennee waaqa madadee walitti yaamnee kun wallaahi hadaraa rabbii jaa kun hadaraa kiristaanaa kun hadaraa kun hunduu miskiina bar waaqa qaba bar kun hunduu bar hojii birrii qabaateeti mati bar kun hunduu maatii qaba kun hunduu bar rakkina qaba mataa isaatitti baatetti namaa kadhatee handaara deemee ofii isaati mee micaa eenyuu jaalalaa leeccamee qabuuse caccabee ummanni bar hirriiba itti dhabee halkan taa'aa bulee sheekni keenya hunduu qeessi keenya taa'ees bar amma moo tooftaa bitanii turuuf taa'idha. Waan kanarraa dubbanneeti intaloon tun gurbaan kun maa fidhame kanumaa fiite micoon eeggatte kanumaa fiite dhugaa rabbii yoo hiite tiktokii bira micoota nama tiktok hojjattee micaa kana hiisifte taananii waliif goona maarree wal bira jirra dhugaa rabbii. Maa kun kijiba dubbaddaani. Isumti tiktokumti maarree tiktokumti tuni yoo uguma mubaarak hiisiftee tiktokiin uguma yoo micoon tun tiktokuma kanaan akkuma nu haasamu kanatti qabaaxirtee mootummaan kun uguma tiktokiin micoota naa laaleetu uguma. Irratti sheer godha ila barte hiisiftee dhaati miti bar dhibbatu sitti hiisisee yeraan himine irratti sheer godhaati maaliif hiisiftee yeraa gaafadha lakke ani hiisifne lakke natu hiisisee yoo jettu maa irratti sheer hin goone irratti sheer gootanii maaliif gurbaa kana hiisisiiftee yoo fakkeenya akka nama tokkotti gargaartee jiraate nama hiisisuudhaan alaatti marree mallaqa kiyya naa kafalaa jechuutu barbaachisa malee maa nama rabbitanii nama hiisisuu maa barbaachise tigisti dhugaa rabbi yoo dubbanne. Micoon kanaaf amma micoon kana hiisiftee mootummaan hidhee maarti beek nama micaa kana biyya nafachaa dura yoo mageessee qaba boona. Isitu hiisisee jedhan dhibbatti amma reeftana bilbilanii natti himan suuraa kanas na erganii amanuu dadhabee eenyutu hiisisee jennaaniin manni hidhaa akkanaa manni hidhaa Itoophiyaa suuraa akkanaa qabaachuu dhisiti shoppiidha habiibee uummata sitti taphachuudhaaf raakkisi godhuudha mana footoo boonaa kun mana foototi dhugaa rabbii kun mana foototi boonaa. No. Ila tigisti walqee kun hin taatu. Mama keenya beekaan kun nama biyya keessa jiru. Ila beekaan kun biyya keessa jira. Beeka. Boogni si haa nyaatu dhugumaa mee dhugaa rabbi na haa nyaatu dhuguma jee. Mujaan makkate maaliif namanneeti garuu? Amanuu eessatti dhugaa rabbi na haa nyaatu dhuguma jee. Ani asuma keessa dargee bar mucaa tigisti wallaahi ammas keessa wal malee mucaa hin agarree bar. Gooftaa boonaa gooftaa ko. Boonaa iski firesh wayaati. Dhugaa rabbi na haa nyaatu qaba jee. Wallaahi lazim hin kakadhu barani. Ati garaa laaftaa boonaa kun kakattaa garaa laaftaa. Wayne. Boonan garaa laafame miskiina boona dhugaa rabbii. Miskiina ko boonaa ko abati. Nan sin jaaladha bar lubbuuti garaa laaftaa. Dhiisi mee tala gaaggayi booniyee. Beeka. وربك كابا والله لازم يأمر ربنا هنياتو جاي مالك أولين دم سيتمو أنا أولين دم نمالتات إيشو بلا ربي ها شفتني أنا أولين دم لا تجست ميتفيد تجست كده سماس كده سريلو بو هي بيجا أنت مجيو رشيرين قوتو تجست كده كيفان تجست هنجوت يوم جرا مشهور كده كوبلين كده مهندي كسانو كوبلين كده كومنتي إيه كوبلين كده أرتيجر كده أنت لو نعرفتو إلو ما مامي دوغار كتن بونا يو kijibelle boonaan hin kijibee jettan dhageeffadha
kijibullee hin kijibeetan intaloo irratti sheer godha nama hojjaan baafachuu asirraa marramee kanarratti dawwalanii irraa na baasan. Maaloo ijoollee Oromoo daraa rabbumaa yaati maaloo rabbumaa yaati koppiliin kinaa godha. Mee boona xiqqee takka tokko